Ayyee, egaa kutaa tokkoffaa kaleessaa keessatti qubeewwan gurguddaa haadhaa hanga zaatti akkaataa inni itti barraa'uu fi qubeen sun maal akka isheen fakkaattu waliin ilaallee turre jechuudha. Egaa har'a immoo qubee xixiqqaa afaan Oromoo akkaataa isheen ittiin barraa'uftu yookiin mallattoo isheen ittiin barraa'aa deemtu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti warreen saabskiraayib gootan laayik, sheer, kooment gochuu hin dadhabina. Warreen saabskiraayib hin goone immoo saabskiraayib gochuudhaan wantoota duraan gadhiifamanii jiran irra deebitanii barachuu ni dandeessu. Egaa qubee haadhaa hanga zaatti jiran qubeen guddaa akkaataa kamitti akka inni barraa'u kaleessa kan ilaalledha. Har'a immoo qubee xixiqqaa ishee kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa A jedhamti isheen kuni. A jennaan ishee kana jechuudha. A kana akkaataa kamiin barreessinaa? Gosa adda addaatiin barreessuu dandeenya. A tokko haala kanaan barreessuu ni dandeenya. Deebitee akkaataa mallattoo irra jirtu kanaan akkaataa kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Isheen kun maalidhaa? A jennaani. Inni itti aansee jiru baa jedhamti kun. Kaleessa baa guddaan mallattoo kana fakkaataa jennee ilaallee turre jechuudha. Baa guddaa kana fakkaataa jenne. Har'a immoo baa xiqqaadha jechuudha isheen kun. Baa xiqqaa ishees sarara dhaabbataa fi sarara gulboo tokkoon baa ijaara jechuudha. Haala kanaan baa kana fakkaatti jennee ijaaruu dandeenya yookiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Uumuu dandeenya jechuudha. Inni itti aansee jiru caa jennaani. Caa gaafa jennu qubee ishee sadaffaarraa golboodhaanii jechuudha. Caa guddaan keenya mallattooma caa guddaatu taatii jenneerra. Caa guddaa kana gaafa taatu caa xiqqaan immoo maal taate hammantaa isheetu xiqqaataa jechuudha. Caa yeroo jennu maal ishee taati hammantaa ishee yookiin immoo guddinuma isheetu garaagarummaa godhata alatti caan caama taatii jechuudha. Kanaatiif caa gaafa jenne egaa isa jalqaba irratti guddaa ture asitti maal godhne hammantaa isheetu xiqqaataa jechuudha. Caan hammantaa isheetu xiqqaata malee isuma sana taatii jechuudha. Kanaan caa jennaanii jechuudha. Itti aansee jiru daa jenna. Daa jechuu fi qubeen daa kaleessa sarara dhaabbataa tokkoo fi sarara golboo tokkotu daa uumaa jennee ilaallee ture. Har'a immoo maal goona jechuudha. Daan kun ishee xiqqaa fi ishee guddaa ishee gargar baasuudhaa fi kaleessa daa guddaan mallattoo isheen fakkaattu yookiin immoo fakkaattiin ishee sarara golboo tokkoo fi sarara dhaabbataa tokkorraa kan uumamtu jenneetu ilaali. Fakkeenyaatti daa guddaan haala kanaan barraa'aa jenne kaleessa. Kun daa guddaadha. Daa ishee xiqqaa kana barreessuuf immoo sarara dhaabbataa tokkoo fi sarara golboo tokko gara harka bitaatti deebisna jechuudha. Kunoo yeroo kana daa xiqqaa jennaanii jechuudha ishee kana. Inni itti aansee jiru isheen kun ee jenni. Ee guddaan maal fakkaatti jenneerra. Kunoo ee guddaa kana fakkaatti jenne. Yookiin sarara dhaabbataa tokkoo fi dalgee sadii jenne. Een xiqqaa ishee immoo kunooti jechuudha. Ee jennaan ishee kana. Isheen kun faadha jechuudha. Faa guddaan maal fakkaata jennee? Faa guddaan sarara dhaabbataa tokkoo sarara dalgee lamaan ijaaraman. Har'a immoo faa maal isheedha? Faa xiqqaadha jechuudha. Faa xiqqaan haala kanaan hojjechuu dandeenya. Faa xiqqaa kana haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaa adda addaatiin faa jennaani. Gaa jenna kana immoo gaa guddaa kaleessaaf malaalle gaa guddaan haala kanaan yeroo barraa'u gaa xiqqaan immoo haala kanaatiin mataa isheerra geengoo erga goonee gara harka bitaatti deebisna yookiin immoo akkaataa qubee irra keessatti barraa'ee jiru kana yookiin mallattoo kanaan gaa barreessina jechuudha. Yeroo kana maal taate gaa xiqqaa jechuudha. Haa jennaan ishee kana immoo haa guddaan sarara dhaabbataa lamaaf sarara dalgaa tokkoon uumamaa jenne kaleessa. Haala kanaan haa jenne. Har'a immoo haan sarara dhaabbataa tokkoo fi sarara golboo yookiin immoo irraa gadiitiin uumamaa haa jechuudha kana. Isheen kun ii jenne. Ii guddaa maal fakkaatti jenneerra kaleessa? Iin sarara dalgaa sarara dhaabbataa tokkoo sarara dalgaa
hudduu ishee jalatti qabaatti jenne. Har'a asirratti immoo egaa xiqqaan ishee immoo kunooti jechuudha. Karaa lamaan barreessuu dandeenya ishees. Tokko haala kanaan barreessuu dandeenya. Lammaffaa immoo dhaabbataa ishee maal gochuu dandeenya jechuudha. Akkanaatti barreessuu dandeenya jechuudha. Isheen kun ii jennaani. Addana kana gaafa dhufnu ii wajjin kan wal fakkaattu jaa jedhamti isheen kun. Jaa kun xiqqaan ishee guddaan ishee kan walitti dhiyaattu yeroo taatu guddaan ishee mataarra dalgara yeroo qabaattu kana fakkaatti jechuudha. Jaa xiqqaan ishee kana fakkaatti jechuudha. Isheen immoo hudduu ishee jala maal goona jechuudha. Hudduu ishee jala cabsinaa jechuudha. Jaa jennaani. Kunoo jaa jennaani. Isheen kun kaa. Kaan kun egaa akkuma daa yookiin immoo caa hammantaadhaan garaagarummaa godhatan kaan kunis hammantaa isheetiin garaagarummaa godhatti jechuudha. Kaa xiqqaa fi kaa guddaan garaagarummaa isaan godhatan guddina isaaniiti jechuudha. Guddinaan kaa jennaani kan. Asitti immoo kaa xiqqaa ishee maal goona jechuudha. Ni xiqqeessina jechuudha. Hammantaa isheetu xiqqaataan ala kaan wal fakkaatti jechuudha. Adda kanatti laa kan jennudha. Laa xiqqaan daareetti maal taate asumaa gad dhaabatti jechuudha. Sarama gadee tokkichaanii jechuudha. Laa guddaan ishee garuu maal taati? Jalli isheen dabdi jechuudha. Kun akkanaatti. Laa jennaani. Maanis ammas maal taati? Garaagarummaan maa guddaaf maa xiqqaa keenyaa kunooti. Ni banamti jechuudha gidduun ishee. Maa xiqqaan garuu maal taatee jirti? Daareektii osoo gargar hin banamiin hudhamtee jirti jechuudha. Gidduun ishee kun osoo addaan hin bahiin jechuudha. Osoo addaan hin bahiin maa xiqqaa taatee jechuudha kuni. Naa kan jennu immoo naa guddaan sararoota sadii qabaata jechuudha. Asitti naa xiqqaan ishee garuu yeroo tokko lama golbattee jechuudha. Naa jennaani. Oo kan jennu kunis ammas oon oomadha. Oo guddachuuf xiqqaachuurraa kan ka'een oo jennaani jechuudha. Xiqqaachuuf guddachuu isheerraani jechuudha. Amma sadarkaattis phaa kan jennu maal ta'a jechuudha? Hammantaa isaatiin jechuudha. Phaa guddaa kun yoo ta'e asitti immoo maal goona? Phaa ni xiqqeessinaa jechuudha. Haala kanaatiin phaa barreessuu dandeenya. Qaa kan jennu egaa guddaan isaa mallattoo akkamii qabaataa? Mallattoo akkasii qabaataa jechuudha. Mallattoo akkasii yeroo qabaatu xiqqaan ishee immoo mallattoo akkasii qabaatti jechuudha. Yookiin akkas yookiin immoo addana kana kan muraa qabdu jechuudha. Phaa jennaanii jechuudha. Addana kanatti raa kan jennutu faa jechuudha. Isheen kun raa. Raan kun addanatti xiqqoo ishee. Raan xiqqaan akkaataa kamitti barrooteetti jechuudha. Kunooti jechuudha. Raa jennaan isheen kun. Raa xiqqaa addana kanatti raa jennaani. Raan guddaan isaa akkaataa kamitti barraa? Raan guddaan haala kanaatiin kan inni barraa'u jechuudha. Kun raa guddaa yeroo taatu isheen kun raa xiqqaadha jechuudha. Raa ishee kanaa jechuudha. Raa jennaani. Raa xiqqaa jechuudha. Yeroo kana haala kanaatiin barreessuu dandeenya. Asidantillee irra deebiidhaan nuuf dhuftee jirti waan ta'eef achitti dogoggorameera waan ta'eef adda kanatti raa guddaa keenya raa xiqqaa galchina jechuudha. Isuma achitti ilaallee jechuudha. Raa jennaan. Saan kunillee akkasuma hammantaa isheetu guddata malee waluma fakkaatti jechuudha. Kun saa guddaa yoo taate isheen kun immoo maal isheeti jechuudha? Saa xiqqaa jechuudha. Kun taa jennaani. Taan sarara dalgaa tokkoo fi sarara dhaabbataa tokko barrooti jechuudha. Taan xiqqaan ishee garuu akkaataa kanatti barrooti jechuudha. Taa jennaani. Uu kan jennullee ammasii uun uumadha. Hammantaa isheetu maal ta'a jechuudha? Hammantaa ishee xiqqaa ta'a jechuudha. Uu jennaani. Vaan kunillee akkasuma vaan guddaaf vaan xiqqaan ishee hammantaa isheetu maal ta'a jechuudha? Xiqqaa ta'a jechuudha isheenis. Waa jennaani jechuudha. Waan keenyallee akkasuma waa kan jennu inni guddaan haala kanaan barraa'a jechuudha. Xiqqaasaa garuu waa inni barreessuu dandeenya jechuudha. Innis hammantaa ishee xiqqaata jechuudha. Inni itti aansee jiru xaa yookiin immoo eegsisa jennuu jechuudha. Xaa keenya guutummaa ishee maala? Xaa jennee akkanatti barreessina jechuudha. Xaan ni xiqqaatti yookiin immoo mallattoo akkamii qabdi jechuudha. Xaa xiqqaan mallattoo akkasiitiin barreessuu dandeenya jechuudha. Mallattoo akkasiitiin xaa jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Mallattoo kana xaa xiqqaa jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Yaa kan jedhullee akkasuma jechuudha. Yaa kan jedhus kunoo haala kanaan ni barraa'a. Yaa xiqqaan isaa immoo kunoo haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha.
jechuudha. Yaa xiqqaa jechuudha. Zaa kan jedhus hammantaa isaa xiqqaata. Zaa zaa jennaani jechuudha. Yookiin immoo addana ishee maal gochuu dandeenya? Muruu dandeenya jechuudha. Ishee xiqqaa ishee zaa jennaani jechuudha. Egaa kun qubeewwan afaan Oromoo qubee xixiqqaa jedhamu jechuudha. Haala kanaatiin barreessuu fi waliin deemuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko irra deebinee dubbisuusaa namoota dubbisuu hin dandeenyeef haa ilaallu jechuudha. A, ba, caa, daa, ee, faa, gaa, haa, ii, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, phaa, qaa, raa, saa, taa, uu, vaa, waa, aa, yaa, zaa jenna jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Qubee afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu haala salphaa ta'een shaakaluu dandeenya jechuudha. Yoo qubeema kana deebisnee Ingiliffatti goones A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jennaa jechuudha. Akkuma afaan Oromootti haala salphaa ta'een baruu nu dandeessisudha jechuudha. Kana fakkaatti yoo isinitti tole laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.